isin daawwachaa jirtan qophii ayyaana urgaa akka ta'e abdii guutuudha kan nuti qabnu. Amma immoo maalidha babbareedaniitu warreen karaa foddaa televiizyinii OBN Gaammee arginuu fi namoonni haaraanis jiru jechaa jirtu miti. Isa dura immoo maal nagaan hin dursu jecha akkasiin jirtan waa'u shakkiin qabnu. Ayyaantuutu ayyaana argaa akkuma jedhan ayyaanamtanii isiniif maatiin keessan hundi keessan baga ayyaana waggaa bara haaraa booqaa biraatti nagaadhaan baatanii isiniin jenna. Gareesin asitti argitan kun warreen kan karaa foddaa warra isin beektan. Warreen kan ammoo waan karaa foddaa televiizyinii OBN Gaammee ba'ee isinitti mul'atu isin barsiisu warra babbareechee sonatti dabalee isin biraan ga'udha. Egaa har'oo eessatti imaluuf jettu? Maali guyyaa ayyaanaatiin nama karaa bu'e fakkaattu? Maaliifidha kan jettan yoo ta'e tapha ajaa'iba isin bohaarsu isin bashannansiisu kan qalbii keessan qabatee guyyaa ayyaanaa caalaattu isiniif miidhagsu qopheeffannee jirra. Maal daawwannaa eessatti imallaa kan jedhu immoo isaanuma waliin buunee isin daawwachiisnaati. Amma qophaa'u isaanii mirkaneeffadha. Achii booddee konkolaataanis qophaa'ee jira. Kan nuti amma argamnu garuu mooraa OBN keessatti mooraa OBN irraa garam deemnaa kan jedhu ammoo turtiimaan daawwattu isin qophooftanii qophaa'uu keessan. Amileen hin jiru garuu amileen hin jiru amileen hin jiru amileen hin jiru amileen hin jiru amileen hin jiru. Ijoollee maatiin OBN Gaammee hundi keessanuu kan isin daawwachaa jirtan Morka ijoolleen qophiilee Gaammee bohaarsuuf barsiisoo isiniif qopheessanii isin biraan ga'an akkasumas immoo ogeessonni ediitoroonni suur sagalee chaanalii OBN Gaammee irratti qophiilee tamsa'an babbareechanii sonatti dabaliin isin biraan ga'an Morka qabu guyyaa ayyaana kanaatiin akkuma duratti isin hin jenne Angaatu sulula qinxabaa kan taate magaalaa Adaamaa magaalaa seenaa qabeetti bara 1908 hundeeffamte irraa ka'uudhaan amma kan nuti itti argamnu namoonni hedduun bishaanoftuu haadha haroowwanii horawwanii lageenii jechuudhaan kan beekan giddugala daldalaa investimentii fi turizimiidhaan ammoo akkuma idil addunyaatti magaalaa Oromiyaan qabdu magaalaa Bishooftuu keessatti argamneeti kan nuti jirru. Amma immoo iddoo nuti argamnee jirru magaaluma Bishooftuu keessa bakka loon itti dheechifaman bakka bareedaa dirree bareedaa tokko keessa jira. Ani kun ulee qabadheetan jira. Maali loon tisuu fi kan jettan yoo ta'e miti ijoollee maatiin OBN Gaammee hundi keessaniyyuu eessayyuu dhaqina dhangaa qopheeffatan sooradhaa
Asimmoo waan ijoolleen kun dorgomanii eenyutu injifata maal dorgomu jabinni dandeettii isaanii challenge akkamitti danda'u kan jedhu immoo daawwachaan waliin tura hangaras dhaqeen taphicha isaaniitti hima taphni kun isaaniifis icciitiidha warri mana teessanis ofii keessan ijoollee keessa maatii keessa wajjin bifa of eeggannoo qabuun taphachuu waan dandeessanis sirriitti daawwadha garuma isaanii haa imallu miti isinis nu faana kottaa qophooftanii baay'ee bareedaniitu nama injifachuuf qophaa'ee fakkaataniitu amma gaa tapha keenya eegaluuf jennaati garuu adaadu homtuus itti nagaamne miti maaliif yeroo baay'ee geeba kana kan harkaa qabu waan nama taphachiisuu bishaan nama obaasuu kanaan si beekama har'a waan naa kenniteef baay'ee natti toleera tole egaa kunoo akkuma isiniif kaasee babbareedanii qophaa'aniiti kan isaan jiranii taphichi maalinni kan jedhu isinis hin daawwattu warri manaas ni daawwatu jechuudha uleen harkatti argitan miti akkasitti qabattaniitu marsaa 10 qofa ni naannoftu daddaftanii fiiguus dandeessu akkasitti ofirra naannoftu iddoo tokko dhaabdanii ulee kana jechuudha achi booddee kubbaan bareedaan tokko asitti isinii qophaa'ee jira dhiittaniitu macalaastu baay'ee salphaadha eetu injifachuuf qophaa'e isin hunduu tole isin hunduu nama garuu wantichi tapha garee miti kan dhuunfaadha waan ta'eef ofuma keessan qophaa'a kanaafu kan dhuunfaati dhuunfaadhuma keessanitti qophaa'a eenyurraa toonee galee gaarii lakkoofsa waamu lakkoofsi dhufaa kennamu amma gaa walii isin hin caalchisu waan ta'eef isin hunduu injifachuuf waan qophooftanii jirtaniif dursa kenninu koturamu egaa warri mana jirtanii sirriitti daawwadhaa Ramadan hajii ni injifatamoo ni injifatamaa akkamidha waan jedhu laala qophoofteetta miti siifa lakkaa'ure isin hamilee irraan qusatii naagaa egaa ulittii immoo lafumatti qabdee dhaabbattee sochootu ulittiin sun sirriitti qabatta naanna'uu jalqabuudhaaf Ramadan naanna'uu jalqabuudhaaf jalqabi daddafiiti tokko jabeessee saffisa kee 2 3 4 afur daddafi 5 daddafi daddafi ramu 7 8 hamile 9 tokko qofa si hafe 9 10 fiigi gubbaa kana dhiiti kubbaa duukaa waluma qixxee lafa geessanii hamileen hin barbaachisa baay'ee of dandeesseettaa garuu tole hamileen asumana tole egaa Ramadan akkuma isin daawwattan kana naanna'eera kubbaa duukaa waluma qixxee achi ga'anii waluma qixxee kufanii kubbaan qilleensa irraa yoo bu'u Ramadaanis dur lafa bu'ee baay'ee gaariidha garuu mucaa jabaadha Ramadan hajii kan qophiilee garaagaraa isin beeksisudha akkamitti ilaaltan baay'ee gaariidha miti amma immoo eenyu waamuuf jechaa jirtu idiitera suur sagalee OBN Gaammee Amaanu'eel Dassaalenyitu dhufaa sirriitti ilaala qophiilee hedduu babbareechee isin biraan ga'a isa kana hoo ni danda'a akkami walumaan ilaallu abbaan dabaree eenyu Amaanu'eel Dassaalenyi carraa gaarii hamilee kennaamu tole haa eegalchiifnu miti tole hamilee jechaa jira Amaanu'eel naanna'uu eegali daddafi saffisni kee murteessaadha jabaadha 2 3 daddafi 4 5 6 daddafi 7 daddafi 8 Amaanu'eel qaamumaan deemee kubbaa galchuuf ture deeggarsa gaafachaa jira baay'ee bareedan turre hamileen hin jiru wal fudhatanii madaqanii uleedhuma faana kubbaa galchuuf turanii baay'ee namatti hin tolu ijoollee yeroo akkasitti naanna'an jechuudha lafti namaan maree hammam akka nama dadhabsiisu otoo ilaaltanii garuu lafti jiidhaadha margatu jira waan ta'eef waan hin miidhamneef isinuma bohaarsu isinoo itti bohaaraa jirtu baay'ee gaariidha. Itti aansuudhaan dorgomtuun keenya keessummaa mucayyoo baay'ee bareeddu
Najat Mohammed hamileedhaan. Naju baga nagaan dhufte qophoofteetta miti? Waan hunduu qophoofteetta. Rakkoon qabu. Egaa ijoollee baay'ee qophaa'eera hamilee naaf kennaa jechaa dhuftee jirti Najat Mohammedis najuun eegaluuf jetti. Najuun eegaluudhaaf tokko lama sadi naannoo eegali. Tokko lama sadi afur shan jaha torba saddeet kubbaan achitti hafe najuun na bira dhufte ulee wajjin ollaama tokko jiru argitan miti hamileen hin barbaachisu baay'ee yaalaniiru dhugaa Amaanu'eelis marsaa 8ffaa irratti najuunis marsaa 8ffaa irratti kan isheen kufte najuu si qabuura jabaadhu amma of dandeessi koottu gareen keefi si aanu gammachuuf bisaan kee Indeessaa gulaala qophiilee hedduu gammachuun isaa akka bilaata tapha kana irratti ulee kana qabatee ni naannaa ni injifatamu akkamii kan jedhu walumaan ilaalla hamileen hin jiru garuu tole gammi akkamiree qophii Egaa injifachuuf qophaa'ee nu feena. qophooftee dhufte Qophaa'ee nu ifadha. yeroo laaltu akkam garuu Incima fakkaata garuu ni ilaala. garuun ma injifatte carraa gaarii si hawween jira sirriitti qabadhu Waysaa hamileen xiqqaata gammachuun naanna'uu eegaluudhaaf tokko lama daddabi sadi afur shan gadi jedh jaha torba anu jalatti saddeet sagal kudhan biigi gubbaadhiiti biigi gubbaadhiiti Lafanaan naa jira. Lamaan dhugame. Ijoollee akkamitti ilaaltan gammeen kubbaa dhiituuf yaalii godheera baay'ee yaale irra deebi'ee edda kufee ka'ees yaaleera garuu milkoofnee fi garuu naannee fixatee jira deemuudha kan inni dadhabe kanaafuu gammeen qabxii 9 yookiin hin eefin xiqqaadha garuu kubbaan achi jirtu hin dhiitamne waan ta'eef ammallee qabxii isaa hirruudha itti bohaaraa jirtu baay'ee ba'eessa. Tamaamsini ijoollee fuula kana argitanii beekuu baattanis sagantaalee isin jaallattan hedduu isaanii kan isin daawwattan guyyaa chaanaliin OBN Gaammee hundeeffame irraa kaasee sagantaalee babbareedoo qaxalee suur sagaleedhaan mimmiidhagsanii sonatti dabalanii isiniif dhiyeessan keessaa Editeerri OBN Gaammee kan suur sagalee tamaamsini isa tokko tamu akkami? Jira. Mamaan jenna. Akkami qophii? Mamaan sodaadhe jira baay'ee. Yaadamte. Homaa laftilee jiidha waan ta'eef hin miidhamtu garuu yaali. Tamaamsini naanna'uu eegaluudhaaf tokko eegali. Tokko lama sadi afur shan dadhabi jaha saffisa kee dabali torba saffisa am saffisa dabalin jedhee tamaam hin rafe tamusi qabu nuleesii kennu suutuma galii ijoollee akkuma isin daawwattan tamuun egaa ani lakkoofsa lakkaa'aa fi toon jiru saffisa kee dabali kan ittiin naannoftu jennaan inni immoo asuma boqoteera ulee faanas walirraan fagaanne akkamitti bohaaraa jirtu baay'ee gaariidha. Kan itti aanugaa seenaa dhugaa uffannaa fi dhannaan kophee kee garuu jechuudha nama
injifatu fakkaata. Beekamaadha. Nama qophaa'ee dhufe fakkaata. Ijoollee seenaa beektu miti. Kan isin kana xaasuudhaan daawwattadha immoo qophii kana jettee qophiilee hedduu kan isin beeksistu mucayyoo qaxalee sagantaalee qindeessitee isin biraan qaqqabsiistu. Ayyaanni akkamii? Dhugaa? Kunoo ayyaana fakkaanne. Ani kanan jedhu siif mee waa'uma si carraasii kennaati. Ijoolleedhaan maal jettaanii na gargaaraa jettamu akkam? Ijoollee beekamaadhaan ijoolleen bar yeroo hundumaa anaan deeggaru. Si deeggaru. Ani lakka akka jiranii. Warra manaatu si deeggara. Beekamaadha eenyu. Egaa walumaan ilaalla seena kottas. Kottuuti ulee kana na qabadhu waama fedheefu sirraa si qunaa wayya natti fakkaata. Eegaluudhaaf 1 2 3 naannoo eegal. Daddabi 1 2 3 4 5 gadi jedhee 6 baay'ee fiidde garuu ta'uu dandeessita. Akkam ture hamilee si madda. Tole maskaram bahiru. Kubbaa kun walirraa waan fagaate natti fakkaata. Dirreen Oromiyaa bal'aadha. Akkas fiigdee madhattu tamma guyyaanis guyyaa ayyaanaati waa nyaattee inni sin daakama waan ta'eef xiqqoo shama fiigdee wayyu maal qabdi kun? Maal qabdi xiqqoodha garuu akka butadhu. Akkasuma si wayyu kottu anas siin jedhe. La'aasu garaan jabaadhu garuu osoo injifattee baay'een jaalladha. Ijoollee warri mana jiranillee akka ati injifattuuf si deeggara akka san jiran abdii guutuun qaba. Ana mileen sii kenne siisaati jabaadha. Waama fedheefu garuu jabaadha. Amileen hin jiru inni irraanfattanii. Tole maskaram bahiru eegaluuf 1 2 3 1 2 ariitii. Otaan jalqabiimu. Irra deebi'u malee amma nan injifadhaa isa kanayyuu nan mucucaadhee jettee lafa jijjiirama ta'e maskaramtu jijjiirama ta'e hin beeku gaa kopheen kees kanuma ati sanuma kottu waama fedheefu carraa manni sii laatan sin dhoowwadhu gaa. Qophoofte attamite amma eegaluuf 1 2 3 1 2 dadhabbii fiigi 3 saffisa dabali 4 5 jabaadhu. Baay'ee gaariidha. Akkamii ulee sii fidu kottaa na fuudhaa jettee hiyyachaa jirti maskiinii baay'ee yaalte sitti namne dhugaa inuma siin taane malee namni yaaluun kottu fudhadha hamilee si madhaa ka isin bohaarsuun waan isheen taate argitanii jirtu warri manaa maskii akkamitti ilaalta carraa lamaanuu takka akkas fiigde wantichi waan baay'ee macimu fakkaata otoo anaan hojjedhaniyyuu atumti hojjedhu nutti agarsiisitoo jedhanii waan natti cimuudha. Kan icciitiidhaan asitti himaa jira. Ammas abbootiin dabaree hafanii jiru. Sirriitti ilaalaa jirtu miti? Baay'ee gaariidha. Hamileen hin jiru dadhabdanii. Addunyaa margaa. Abbaa galoo. Ijoollee sagantaalee bobboohaarsoo abbaa galoo fi haadha galoo ta'anii waan hedduu adaadoo duukaa jechuu kooti. Diraamaalee bohaarsoo maatii OBN Gaammee bashannansiisan ergaa jajjabaa dabarsan hojjechuudhaan kan isin beektan abbaa galaanee maqaa taatoo yookaan addunyaa margaa dhufee jira. Anas siqee masii lakkaa addu kottu. Argite miti kubbaa sana? Rukutuudha miti. Guyyaanis guyyaa ayyaanaati. Ofirra naannofta. Marsaa 10 maal qabdi? Ni naannofta. Akkam waaddu beekaa ijoollee. Abbaan galoo yeroo baay'ee nan danda'a jecha jedhuun beekamu. Kanaafuu carraa gaarii si hawween jira. Hamileen hin jiru? Warri manaa sila hamilee. Kanaafuu eegaluudhaaf 1 2 3 eegali. Duddi kee gadaa jedhee 1 2 jabaadhu 3 saffisa kee dabali 4 hamileen hin jiru garuu
shan gadi jedhe ammas ja'a ammas jabaadhu torba duddaan gadi jedhe saddeet sagal kudhan fiigi gubbaadhiitu baay'ee gaariidha. Hamma ammaatti addunyaa margaa fi Ramadan hajii bakka kubbaa gahanii dhiituu danda'aniiti kan isaan jiranii hamileen hin barbaachisu. Baay'ee gaariidha. Dabareen itti aanee jiru eenyudha? Caala! 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 Wayyoo! Ijoollee namoota isiin karaa foddaa televezyiinii OBN Gaammee kallattiidhaan hin daawwanne garuu hojii isaanii guyyuuyyuu daawwachaa ooltan idiidara suur-sagalee jabaa qophiileettis hona daddabaluudhaan mimmiidhagsee isin daawwachiisu Caalaa Mulgeetaa dorgommiif dhiyaateeti kan inni jiru hamileen hin jiru? Hin dagattanii warri manaa'oo caa baay'ee inni bu'u dhugaa marsaa 10 qofa naannofte garuu gadeechu hojjaa kee kana faana latoo gadeettee sirriitti akkasitti naannofte akkatti hin jaalladhu. Gadi jettaa kanatti ilaaltu lafa margi kun hin bareedu? Garuu naanna'uu kee saffisa kee baay'ee mana ariititti naa dabalta. Caalaan eegaluudhaaf 1 2 3 daddafi hamilee Caalaa 1 2 3 4 5 saffisa kee dabal. Ano na sarade inturta chale inturta Paule kota huda nagangali jolle baay'ee ulfaata Caalaan baay'ee fiigeera hojjaa isaa kana baay'ee yaaleera garuu hin taanee fi ulee wajjin ol lama tokkotti kan isaan kufanii isin bohaaraa jirtu baay'ee gaarii. Abbaan dabaree eenyu? Ilaamilee isaan ittiin gaggeessaa jiran argitanii adaadoo familee kenna. Adaadoo kootu dhugaa. Mudhii makee dhatteetta. Jabeeffadhu mi'a numa siin jedhe. Wanti cincime fakkaata. Jabeeffadhu. Tokko jedhi. Sadii jedhi. Sadii jedhiiti immoo sagal jedhi. Adaadoo yeroo kaanii loogummaa hin hojjennu jedhe ijoollee barsiisaa kan oolu si waan ta'eef. Daawwaa ofii hin liqimsine namaaf hin kudhaamanii. Eegaluudhaaf 1 2 3 adaadoo daandee. Saffisa kee dabale. Daddafi 1 daddafi 2 daddafi ulee dhuman sii fidaadhaan sii fidu achumaan ga'een achuma irraan immoo qophii biraadhaan deebinee dhufu hamileedhaan si madhaafa. Akkam ture taphni? Otoon hunda keessan irraa yaada fuudhee waan adda addaa akkasiin haasoftan abdiin qaba. Haga ammaatti ati moo naannoodhuma kana turte baay'ee sin fagaanne garuu baay'ee namatti tola. Haga ammaatti injifattoonni eenyu? Ramadan hajii fi addunyaa margaa kubbaa dhiitaniiti kan isaan jiranii hamileen hin barbaachisu. Isin warri mana teessanitti bohaartan miti baay'ee gaariidha. Taphoota sasalphoo akkasii bifa of eeggannoo qabuun yoo taphattan maatii keessa wajjin ni bohaartu mukuus baatu jajjabinas argattu waan ta'eef gama tokkonis ispoortiidha. Qophiin bashannana addaa chaanalii OBN Gaammee irraa warreen qopheessan idiitoroota maatii OBN Gaammee wajjin isiniif tamsa'utti bufee jira. Hamileen hin jiru. Ceesisaa booda immoo qophii kan biraa tapha kan biraa qabannee deebina. Warri manaa isinitti tolaa jira miti baay'ee gaariidha. Isinis nu waliin taasisuu hin jenna. Eessayyuu hin deemina.